Yaa akkam jirtan nagaa fayyaadha for warm up jechuudha uwwisuudhaaf yookaan warm up yaani jiraahidhaaf yaani jechuun practice yookaan practice make perfect akkuma jaan san practice godhuun perfect nama gooti akkuma jaan. Let's start with the activity 1.1 tanarraa qabna jechuudha. Define set in your own words jecha kiyya qofa osoo hin ta'in jechoota keessanii ibsachuu dandeessan jechuudha. Ani akkam jeen ibsaa set is a collection of something that is well defined. Set jechuun walitti qabama waan tokko. Wanni isaaniis ka well defined taate haqa qoollatti yookaan very clearly taate jechuudha. That is very clear taate jechuudha. Yeetiin ibsaa jecha keessaniis ibsachuu dandeessan jechuudha. Ibsachuu dandeessa saniifuu. Let's jump on two questions. Which of the following will define set and which are not? Justify your answer. Gavite Dugomsi. Collection of students in your class. Yes, it is well defined set. Collection of beautiful girls in your class. Not well defined set because beautiful girls joon anaaf namni bareedu dubartiin bareedduudha siif bareeddu dhabuu dandeessi asiif bareedduudha anaaf bareeddu dhabuu dandeessi jechuudha. Saniifuu not well defined dha jechuudha. Ifaa miti nama hunda birattuu not clear well jechuudha sirriitti kan ibsame waan ta'eef it is not well defined saniifuu it is not set jennuun jechuudha waan shakkii qabuun. Collection of all colors in the rainbow. Okay, vocabulary tanaa ilaallume rainbow jechuun maqaadha. Rain jechuun immoo asitti qoftiin jechuudha. Rain jechuun maali rooba jechuudha. Bow jechuun immoo for respectioniidhaaf jechuudha waan kabajaadhaaf ka godhamu. Bow jaanii akka garaa kana yookaan laphee tana qabatanii akkanatti gaafa akka gajjaan jechuudha. Akka fakkeenya bow gajaan akkanatti gaddabu jechuudha. Rainbow jechuun immoo waggaa walitti hinu sabbata gaaluu jechuudha. Sabbanni gaaluu kun yoo kalaaltanii jiraatan ta'e jallaadha jechuudha yookaan akka dabee maramee jira jechuudha. Diriiree hin dhaabbatu jechuudha yoo kalaaltanii jiraatan ta'e. Yoo kalaaltanii hin jiraatan ta'es kalaaltan ta'a jechuudha gaafa rainbow jiraatu yookaan sabbanni gaaluu gaafa jiraatu jechuudha gaafa mul'ate jechuudha. Innis bifa refractionitiin kan uumamu jechuudha. Bifa refractionitiin uumama. Refraction of the sun in the rain. Rooba keessatti refractionii aduutiin jechuudha kan uumamu ta'a jechuudha. Haalli uumama isaa sanis saayinsii bal'aadha waan ta'eef kan baratan ta'a jechuudha kutaalee olitti. Kanaafuu waan isin rakkisuu hin qabu jechuudha. Kanaaf fiiziksii keessatti kan ifaan baratan ta'a jechuudha. Waa'ee reflection hajau tokkoon baratan jechuudha. Don't be confused and don't worry about it. Kanaafuu waan itti rakkatanii jechuudha. Collection of consonant of English alphabet. Asitti kun well defined ka jiru irratti collection of all colors in the rainbow. Video dabartee irratti collection of all colors ka jiru kanarratti a little bit confused jedhate wanni confused nama godha jechuudha hanga tokko maaliif yoo jettan sabbata gaaloo kana kalaroota torba qaban jaanii yookaan qalamoota gosa torba qaba jedhama jechuudha. Reeliin kan ifatti clearly jee ka mul'atu jechuudha. Garuu kan mul'anne miliyoonaan tiliyoonaan lakkaa'ama jedha warroonni qorattoonni isaanii jechuudha. Kanaaf viidiyoo dabree irratti it is not well defined bakka olii tana sabiyyoo gootan jee yaadee ture jechuudha. Garuu kanuma all colors kan yoo kana kanuma saban kan mul'ate san qofarraa itti depend ta'e kitaabni keessan jechuudha. Ka sabini torban kalarii inni qabu san jechuudha. Sabani torban inni qabu san. Torban red, orange, green, yellow, indigo jee akka torbaa jira. Kalara torban inni qabu san jechuudha. San irratti dippendi ta'e kitaabni keessan jechuudha. All colors hoggaa jiru. Garuu kan mul'annee jira yaa qorattoonni qoratanii bileenaan tiliyoonaan lakkaa'ama jira. Light keessatti white light keessatti it's very unclearable color is there jira. Waan ifan taane kalaroota ifan hin taanetu jira jechuudha. Garuu weelii qixa sirriitiin jechuudha ka ifanu ta'u sabini yookaan torbaan sanii jechuudha. Firii torban jiru san kalaroota torba sanii ifa jira. Saniifuu all colors sanii fayyadame kitaabni keessan. Garuu immoo in real dhugaan jirtu keessatti kalaroota torba osoo hin ta'e torbaa ol qaba jechuudha inni. Garuu clearly kan mul'atu torban san all jee fudhate jechuudha kitaabni keessan.
Saniifuu all qayyoo kana sabin yoo gootan jeen meeq godhee ture jechuu viidiyoo darbee garuu kitaabni keessan kamirra dipeen ta'e kanuma mul'atu san hunda isaa jechuusaati malee aankiliira bilkatee jechuu fudhachuu ifatti hin mul'anne san irratti dipeen hin taane jechuu sababa saniitiif yoo aankiliira bilii san kalaallu taane yookaan ka ifa hin ta'in san yoo kalaallu ta'e seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif aankiliira bilii jechuun inni kun kan addaan beeme jechuudha. Shakkii siisaadha jechuudha. Garuu immoo torban san hunda torban jennu san hunda oolla kajoo san torban isaan san bakka takkatti bahan inni bakka akka fakkeenya sanitti fudhate jechuudha kitaabni keessan jechuudha. Saniifuu collection of all colors in the rainbow yoo kajoo kun it is will be well defined taate jechuudha. Kanaafuu seet ta'uu ni dandeessa jechuudha. Collection of consonant of English alphabet jechuudha. Qubeelee Ingiliffaadhaa jechuudha. Warra consonant ta'e warra dubbifamaa ta'e jechuudha. Walitti qabamni isaanii san seetiin taa'ee yaadri well defined jechuudha. Sirriitti ifa ta'e shakkii takka maleedha seetii sirrii ta'a jechuudha. Collection of hand working teachers in school ja. According to my perspective jechuudha akka yaada kiyyatti jechuudha kana fakkaatu jechuudha. Wantoonni maqaadhaan adjectiveidhaan ibsaman jechuudha. Adjectiveidhaan kan ibsaman adjective hard working beautiful wanni johun jechuudha. It will be confused jechuudha. Hanga tokko it will be tricky jechuudha. Tricky waan ta'e jechuudha. Hedduu ifa galaa miti jechuudha. Nama hunda biratti jechuudha. Isaan bifa ati yaadduun namoonni biraatis yaaduu hin danda'an jechuudha. Namoonni hundinuu jechuudha. Kanaaf a little bit tricky is to me according to my perspective ka yaada kiyyatti jechuudha. Warroonni adjectiveidhaan ibsaman kun jechuudha. Adjectiveidhaan kaayaman kun jechuudha. Maqaan adjectiveidhaan ibsame ibsa maqaatiin ibsame kun clearly or not well defined jedhee yaada jechuudha. Akka yaada kiyyatti beekadhaa kuni akka yaada kiyyatti jechuudha. Most of the time ammaas hoggaa hunda osoo hin ta'in always hoggaa hin ta'in most of the time yeroo hedduu jechuudha. It's not well defined jechuudha to everybody. Nama hundi biratti jechuudha. Saniifuu a little bit confused yookaan tricky kan jennuun jechuudha. Confused yookaan tricky kan nama gootu jechuudha. Saniifuu seet ta'uu hin danda'udha jechuudha. Maaliif jennaan not well defined waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf hard working jecha jalqabaa kun hard working jechuun jabeenya hojii jabaatee hojjechuu barsiisota saniif baana. Maaliin lakkoofna safartuu qaba barsiisaa kana maal hojii safartuu hojii cimaa hojii san jabaatee hojjechuu isaa maaliin safartuun isaa what does this measure maaliin lakkoofna measurement isaa unit isaa maali fayyoo san irratti wal hin gallu jechuudha namoota biraatiin siifis anaafis siifis wal galuu hin dandeenyu jechuudha maaliif it's not well defined jechuudha maaliif a little bit tricky jechuudha clearly miti jechuudha ifa galaa miti jechuudha maaliif hard working kan jedhu kun adjectiveidha. Charii warra jabaatee hojjetu jechuudha in school. Isaan kun seetii ta'uu hin danda'an. Not well defined. It is not clear jechuudha. Ifaa miti jechuudha. Saniifuu this is not set. Into not set jechuudha. Haasoo kiyyarraa isiniif hubatan na hubattan jee yaada. Itti barreessuu dhabuu kootiif I'm so sorry. Dhiifama akkanaa gootanii isin gaafadha. A set is a collection of well defined object or element. Seetiin wanta ifa ta'e tokko jechuudha. Walitti qabama wanta ifa ta'e tokkooti jechuudha. Elementii yookaan miseensa ifa gala ta'e tokko. When we say set is well defined. When we say that a set is well defined ogaa jennu kana we mean that nuti kana baanna akkana jechuu keenya. Given an object we are able to determine whether object in the set or not. Objectiin san well defined yoo nu akkasii ogaa jennu maal jechuu keenya yaa wanni san seetii yookaan seetii jechuu keenya jennu sanooti barreeffadhu jakataan keessanii usually sets are usually denoted by capital letter like A, B, C, X, Z, Y, J tokkoon kan itti si jeetti fufoo extra nun jechuudha. Elements of a set are represented by a small letter like A, B, C, X, Y, Z, J small letter kanaan bakka bu'aa jechuudha. If A is element of a set A, we say that A belongs to A. Small a kun qabeenya isa kanaati jenna. Greek of symbol yookaan ibsaman kennuu kana qubee tana fakkaatti. It is used to denote the phrase belongs to qayyattu kana bakka buuti yaa. Thus saniifuu jechuusaati. Therefore jechuusaati. We are right A is belongs to large A yookaan capital letter A tana jechuu qabeenya isaa kanaati jechuu. If B is not element of a set A, we write
A, not element A. Read as B doesn't what? B doesn't no, B doesn't belongs to A, or B does not belongs to A dha jechuudha. Yeen B'n kun qabeenya A kanaati miti jechuudha. Jennee addaan baasnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Okay, let's move on. Example one irratti jechuudha. The set of students in your class is well defined set. Ka ifa galate since yoomirraa akkamitti jechuudha. Element of a set are clearly known. Wantoonni elementoonni isaan keessa jiru san miseensonni isaan keessa jiran san beekamaadha jechuudha. Qicoollatti well known jechuudha. Clearly known beekamaadha waan ta'eef jechuu dandeenye jechuudha. Okay, collection of handsome boys in your class or in your school. Taaka yookaan barumsa keessatti handsome boys is not handsome jechuun adjectiveidha. Adjective ka boyesii kana ibsitu jechuudha. Dhiirota kana kan ibsitu jechuudha. Saniifuu is not clear jechuudha. Clear miti jechuudha. It's not saniifuu maal jechuudha. Therefore it's not a set miti jechuudha. This is not well defined set because it is difficult to list members of a faith. Kana tarreessuudhaaf jechuudha. Haalaan ulfaataadha jechuudha wantoota isaanii kana. Consider A as a set of vowels in English alphabet. Then O is elements or belongs to A dha jechuudha. Een kun yoo seetii wanniif keessa qabaate jechuudha. Voyilii qubeewwan dubbichiiftuu jechuudha. Dubbichiiftuu Ingiliffaa keessatti yoo of keessa qabaatu taate kun een seetiin kun seetiidha beekadhu. Een kun seetii qubee guddaan bakka buufna. Akkuma isaanitti isa san keessa kaa'amatamu jechuudha. Ee kana keessatti. Let me write it down to you. Okay, be patient. Amma E kana keessatti jechuudha. E gaafa inni barreessuun E kana as keessatti barreeffamte jechuudha. Pardon me. A, E, O, E. Orderii hin barreessine. Pardon me. Kana jechuudha. Write down gisee noggaa barreessinu bifa kanaan ka barreessa seetiidha jechuudha. Seetii kana if keessatti hammate inni. Ifayyee yaada Aadha. A, E, I, O, U. Dubbachiiftuuwwan afaan Oromoo akkuma afaan Oromoo Ingiliffaa keessatti dubbachiiftuuwwan shanantu jira. Shanan kunoo kana fakkaatti jechuudha. Kanaafuu as keessa ammaan tana oon tun miseensa isa kanaati jechuudha. Elementii isa kanaati jechuudha. Amma Inis akkasumatti jechuudha. Inis akkasumatti miseensa isa kanaati. But B'n ammaan tana not element of A'dha. B'n as keessa ni jira. B'n as keessa ni jira. Qubee wayii dubbachiiftuudha. B'n konsonantiidha miti dubbifamaadha miti. Saniifuu as keessa hin galu jechuudha. B is not set to or not belongs to A dha jechuudha. Qabeenya A miti jechuudha. Nama bakka tanarratti akkuma asirratti mul'atu jechuudha. You can see on here. No, B is not belongs to jechuudha. Akkana goone. Let me make it bigger. Akkana gaafa goone akkanatti argadhuufne not belongs to jechuudha. Qubee akkasii fakkaatu tolchitanii gidduutti xiqqishoo akkatti cidhooftanii pardon me. Jidduu akkatti cidhooftanii jechuudha. Little bit confused. Barreessuudhaaf xiqqishoo isa rakkisuusan garuu akkasii fakkaatu gootanii jidduu akkatti achi dhoostanii saniifuu ibsuun kan bifa kanaa fakkaatti jechuudha. Let's move on. Kan itti fufnu ta'a jechuudha. Let me being disappointed, get rid of here. Okay. We finished it. Exercise 1.1 jechuudha. Which of the following is well-defined set? Justify your answer. Gaafii ta'e dhugoomse. Kamiif kaseetii ta'e? Let me try it to you. Collection of all boys. Collection of all boys in your class. It is well-defined. Well-defined jechuudha. Well-defined ta'e jechuudha. Well-defined ta'e jechuudha. Okay. Collection of efficient doctors in a hospital. Efficient kayo kana lalatan barattoota. Efficient kayo kana. Let me rewrite again. Efficient kayo
not clear jechuudha. Efficient jechuun sirriitti hojjechuu isaati. Doktoroota sirriitti hojjetanii jechuu isaati. Saniifuu wanni kun ifaa miti jechuudha. Ifa galaa miti nama hunda birattuu saniifuu ajjettiifiidha jechuudha. Ajjettiifiidha waan ta'eef yeroo hedduun isin jee yeroo hunda sonta yeroo hedduu wantoonni ajjettiifiidhaan ibsaman seetii ta'uu hin dandeessu. Ilbi konfiisii waan ta'aniif jechuudha. Saniifuu ta'uu hin dandeessu jechuudha. That is not seetii jechuudha. Isin not seetii jechuudha. Naaf eegsiitti goonee jechuudha. Okay, X godhuu sana hin jaalladhu saniif harkinaan barreessine. I'm so sorry. Sorry. Okay. Okay, a collection of all natural numbers less than 100. Kaakudha dhibbata kaakati jechuudha. Walitti qabama lakkoofsa natural number katee jechuudha. Such from 1J 2J akkasis continue jechaa deemee jechuudha. Hanga 99 jechuudha. Less than jeemi less than 101 ta'eef the last isaa 99 dha jechuudha. Kana birasii keessa gaafata jechuudha. Akkasii bifa kana ibsamu ta'a jechuudha inni. Seetii kan moggaaftan natural number n bakka takka buufattanii jechuudha. N equal to jettanii akkasitti birasii yookaan bracketii guddoo tana banattanii 1 2 irraa kaa waan ta'eef natural number in such for 1 irraa waan ta'eef tokko irraa waan ka'uuf jechuudha. Asirraa kaaftanii jechuudha. 1 2 3 jee jee itti fufee hanga meeqaatti hanga 99 less than 101 jee. The collection of songs by artist Xilahun Gassasa. Xilahun Gassasa jechuudha. Sirboota Xilahun Gassasa baase walitti gaafa qabnu seetii taa'ee yaa it is will be a seetii jechuudha. Seetii ta'uu ni danda'a jechuudha. Yes, it is well defined jennaan. Okay, let's jump on to let A keessatti jechuudha. Kanaa jira insert appropriate symbol. Kanaa jechuudha. Epsilon jechuudha. Kennuun kana epsilon mod kennuun jechuudha. In the blank space keessatti jechuudha. Amma A 5 as keessa jiraami. As keessa hiitana galchitanii jechuudha.